lubbu rabbi harka jirti rabbi takarrajiista rabbi takarrajiista oduu akkana kana dhaaban irraa oduu akkana dhaabati waan namni isin dhageeffadha odeeffannoo kan qabne akkana tirtir jetti osoo akkana jettanii diinni illee isin fakkaatiti gaafa isin lubbuun rabbi harka jirti jettanii odeeffannoo namni fide gara biratti hiitan diinni illee mootu isin tumsa gaafa isin karraa gortan diinni karaa san irratti isin tumsa booda mootu lubbuun hayyoota kennaa asii jettu baddii jechuudha calliseeti miti kan dhufee isinitti iyyaa jiruuf kan dhufee isinitti dubbadhuuf calliseeti miti hujii biraan qabu odeeffannoo wanni kiyya Jawaarfaa hordofuudha hujii biraan qabu Jawaarfaa hordofuudha so wanni isiniin jedhu yoo jiraate amma wanni isiniin jedhu oduu madda amanamarraa argadhe jechuudha oduu madda amanamarraa yeroo maraa jechuudha odeeffannoo nu biraan gahu biraa ka argadhe hordofee jechuudha lubbuun Jawaarfaa jechuudha sirriitti sodaachisaa keessa jirti qabxii jaraa isiniif hin kaasa qabxii jaraafis jechuudha isiniif hin kaasa tokkoffaa seenaa liji Iyyaasuutu dalagamuuf deema seenaa Hayilee Fidaatu dalagamuuf deema akkuma mootonni dabran hayyoota Oromoo jechuudha nyaatanii badan hardhallee ammootu nurratti deebi'uudhaaf deema jechuudha wanni kun isiniif hima qabxii tokkoffaa wanni kaleessa ta'e kaleessa asirratti eeydota warra Jawaarin eegan jechuudha warra federaalaa warra daninnati warroota eddoo qaallichi sanii itti gaafatamtoota ta'an hunda warra Oromoo achirraa kaasanii jiran kaleessa warra Amaaratiin bakka buusanii ilmaan Amaaratiin bakka buusan ujoollee duraan argitee Jawaarfaallee haga tokko itti amantu ujoollee Jawaarfaa jechuudha yaada Jawaarfaa hubattee bakka san teettu kaleessa itti kaasanii jiran kaleessa asii kaasan jechuudha maaliif kaleessa asii achirraa kaasan ujoollee Oromoo kaasanii ujoollee warra Amaaraa bakka buusan kaleessa kuni maaliif seenaa liji Iyyaasuu deebisuudhaafi seenaa liji amma booda wanni Jawaar isinii dhaamullee hin jiru wal argaanu yookaan ulfaatti dhugaa isinitti maati dhugaa isinitti ma dhugaa booda boowun ani bareen erga waa badani wanni takka nu fayyadu kaani Oromoodha jette kaani Jawaar ni jaalladha jette har'a gadi baatee falmachuudha qabda namichi kun wanni inni yeroo kana waraana deemeef Abiyyi magaalaa gadhiisee jira wanni inni waraana deeme jedhuuf Jawaar irratti waan isa booda dalagamu Abiyyi biyyaa bahee jira waraana biyyaa bahee jira yoo fedhe mana haa dhukatu waligala namni biyya san olii gadi of eenyu maaliif waraanni sun achii ka'e Abiyyiin duuba maaltu dalagamuudhaaf deema warri biyya harkaa qaban akka jiraniin warra Amaarati ilmaan Amaaratu biyya harkaa qaba so wanni amma dhaamamu tokko jechuudha dhibbatti wanni dhibba dhaamamu seenaan Hayilee Fidaa seenaan liji Iyyaasuu osoo hin dalagamne uummanni Oromoo sa'aatii ammaa kanarraa jechuudha gadi bahuu qaba sa'aatii ammaa kanarraa dhugaan jiru kanaaf kana sa'aatii ammaa kanarraa ni dhageettan dubbii calliseetiin kan isin taasaa jiru amma booda warri biyya keessa jirtanii jechuudha carraa Jawaarii masanuu deebitanii laaluun argattan amma booda jechuudha carraa Jawaarii san qaalittitti deebitanii laaluyyuu hin argattan ta'a yookaan yoo amma gadi baatanii hin falmanne taate jechuudha boodallee aarsaa kafaluun kennafu aarsaa kana caalu kafalla yoo mucaan kun bade yoo lubbuu mucaa kana tare aarsaa kana caalu kafarra boodallee yaa Oromoo dhagahi yaa Oromoo aarsaa kana caalu kafaluu deemta borillee aarsaa kana caalu kumaataman aarsaa kana caalu kafaluuf deemta dafi amma gadi bahi hin durin amma gadi bahi lubbuu rabbi ta'e kan jedhin rabbi jedhaa karran ciisanii harka diinaa jirti eeydannu duraa mucaasan eegan achi kaafamanii jiran kaleessa asirratti eeydannu Jawaarin eegan achirraa kaafamanii jiran warroota Amaaratiin bakka bu'anii jiran Abiyyi biyya gadhiisee jira akkuma amma ture isinitti himaa ture amma dura maal isiniin jedhaa ture humni maalummaan isaa hin beekamne naannawa qaallitti san uffata poolisaa hidhatee qaama seeraa fakkaatee naannawa san deema halkan dhufee guyyaa badaa isiniin jechaan ture humni sun amma mootu ifaan ifatti adda baheera eenyummaan humna sanii amma mootu adda bahee jira warra Amaaraa akka ta'an ifaan ifatti dhibbaan dhibbatamma adda baheera Saamu'eel Baqqalaallee waan san irra deebiiraan isinii maxxansee jira jechuudha ifa bahee jira wanni sun so amma mootu kaleessa asirratti ilmaan Oromoo qaalittii eegan achirraa kaasan warra daninnati warra duraan diqqollee taatu uummanni irratti haga tokko ufumanu achirraa kaasanii jiran warra Amaaraa bakka buusanii jiran so Oromoon maal eega Oromoon maal eega reeyye amma booda maal eega rabbi jetta ammallee teette amma sa'aatii ammaa kanarraa ka'i Oromoo ka'iitii waan barbaachisu aarsaa barbaachisu hunda
kafali yoo dhugaan hayyuu kiyya nin jaaladha hayyuu kiyya nin jaaladha jawaar nin jaaladha jawaar hayyuu oromooti jettee ko yaaddu taate amma sa'aati amma kana wal gurmeessii kai bakka jirtu dhugaan isinitti hima warri biyya keessa dubbii anamu dubbadhaa jiru kan ol baanii dubbachuu hin danda'an warri biyya keessa afaan jara lugaama afaan jira warri biyya keessa lugaamamee jira dubbii an dubbadhu kana dubbachuu hin danda'an waan biraati miti yoo jarri deemanii jawaarin gaafatan maaliif jawaarin deemtee gaafattaa jedhaniin warra biyya keessatiin jechuudha hin doorsifaman afaan hin qaban sagalee hin qaban warri biyya keessaa jechuudha ani kan dubbachaa jiru ofirraa kaaseeti miti wama warra biyya keessa san dubbachaatiin jira of keessan jechuudha warra biyya keessatii dubbachaatiin jiraan dubbii lan dubbachaa jiru dubbii warra biyya keessaa asitti biyya dimokiraasii qabdu biyya mirga qabdu waan jiruuf warruma haasa'u warra biyya san fuudhetiin asitti isin himaatiin jiran odeeffannoo qulqulluu fuudhetiin isin himaatiin jiran jaraafin dubbachaa jira tarii warri biyya jiru akka kiyyaa kana carraa argatee dubbachuu hin danda'u anarra biyya mirgi jiru qaba biyya mirgi jiru jira kanaafu sa'aatii ammaa kanarraa oromoo sa'aatii ammaa kanarraa bakka jirtiitu ka'ii buqqa'e arsiif baalen iluuf jimmaan shawaadan walloon wallaggaan bakka jirtu sa'aatii ammaa kana kai yaa oromoo kai gujii booranaan bakka jirtu sa'aatii ammaa kana kai lubbuu jawaarfaa baraari seenan lijiyyaasu seenan hailee fidaa dalagamuudhaaf deemaa abiyyi wanni inni biyya gadi dhiiseef sa'aatii kanaan inni maqaa kanaan ofirraa buusetii jira inni gara waraanaa deemetii jira maqaan ofirraa buusetii jira akkasan jechuudha tareetii jira isa booda eenyuttu waa dalaga biyya tan eenyutti deemanii jira warra amaarattuu qabee deemanii jira biyya warra amaarattuu finfinnee qabeeni deemaa jira hayyee sa'aatii kanaan ijoollee oromoo maaliif qaallittiidha kaasan eeydota jawaarfaa maaliif qaallittiidha kaasan eeydota warra qaallitti eegu maaliif qaalitti dhagaasan ijoollee oromoo maaliif amaara bakka buusanii oromoo amma hoo maal eeydaa ani callisee si dubbachaa jiru wama jiruun si dubbachaa jira waan achi dhufeen si dubbachaa jira madda amanamaarraa waan dhufeen sitti himaa jira amma booda ka isiin hin jennaan gaafan odeeffannoon sobaa jiru odeeffannoo sobaa jedhee isiniif himaatiin jira gaafa odeeffannoon sobaa jiru odeeffannoon kun soba ummata kennan burjaajina isinin jedhaatiin jira hardhan mootu dubbi dhufee kokkennu gale ani booda booyuun barbaadu waan danda'uun biran hin dhaabadda ni qarqaara waan danda'uun ummata kenna ka sagalee hin qabne sagaleen hin ta'a rakkinna jawaarfaa dubbachuu hin danda'u warri biyyaa ol bahee akka kiyyaa kanatti ani jaraaf hin dubbachuu jira jara keessa hin dubbachuun jira hin dubbat abbaan fedha ol bahee dubbachuu hin danda'u dhugaan sitti himaa nuu dubbadhaa jedha warri biyyaallee nuu dubbadhaa nu kaasaa jedhaa jirani warri biyyaallee qeerroon biyyaallee jechuudha nu kaasaa jedhaa jiran nu dubbachuu hin dandeenyu nu kaasaa jedhaa jiran kai ka biyyaalaa jirtan mootu sagalee ta'i waan kana kakkaasi uummanni ka'uu qaba sa'aatii amma lubbuu jawaarfaa osoo nu arginu baduu hin qabdu lubbuun jawaar osoo nu arginu taruu hin qabdu hidhamtoota oromoo hayyoota oromoo taruu hin qabdu hayyoota qaqqaalii kana lubbuu kana osoo arginu gatuu hin qabnu dhugaa sitti himaa booyuu hin qabnu nu gaha amma durallee nyaataa bahan warra hailee fidaafaa jechuudha lijiyyaasuu fa nu seenaa dhageenye garuu hacaaluu hundeessaa jechuudha jiraa isaa nu yalaa nyaatan osoo nu jirru boonnee jira booyichi nu gaya achirra nu haa gayu yoo xiqqaatee jedhe mucaan kun man hidhaatii bahee bakka dhufe deebi'uu qaba yoo xiqqaatee mucaan kun man hidhaatii bahee biyya dhufe deebi'uu qaba nagaan jiraachuu qaba yoo sannullee waan oromoo jedhu ofirraa alhamdulillah ofirraa dadhiisna waan oromoo jedhu addaan fe'anna yoos dafaati mucaan takkitichi nu baasa dafi warri biyya biraa warroonni laayif waraabdan dafaati waan kana dubbaddaa odeeffannoo qabatamaati dubbii sobaati miti warri amma kanaan soba jedhu warra du'a Jawaar Muhammad barbaadudha warra akkasii qofa kuni dubbii dhugaati dubbii amanamaadha dhugaan isinin jedhaati madda amanamaarraa isinii fide dubbii dhagahuu deemtan dubbii manamma isinin jedhu kanattu dhufee isin dhufuuf deema dhugaa isinin jedhati madda amanamaarraa yaa oromoo an isin naasisuun barbaadu nan beeka ilmaan qaqqaala jira warri Jawaar
warri hidhamtoota Oromoo lubbuu ofii ol jaalatan. Anjara kana naansiin barbaadu. Yeroo baay'ee akka ijoollee kana lubbuun jaraa jechuudha. Akka jarri bala rangeenneef jechuudha rifatanii hayyoota kanaaf rifatanii odeeffannoo kijibaa fashaleessuudhaan jechuudha. Jara isin qarqaaratiin ture. Isin qarqaaratiin ture. Garuu odeeffannoo dhugaati kun ammoo odeeffannoo dhugaatiin isinii dhufe. Odeeffannoo dhugaa madda amanamaarra qabadheetiin isinii dhufe. Ani akkanaan sobaan isin hin burjaajessu. Sobaan isin burjaajessuudhaaf hin deeman dubbii madda amanamaarra madda amanamaarra dubbii isinii fideetiin dhufe. Kanuma waan biraatii miti. Kanuma wallahi Oromoo walitti ni mannu. Yoo osoo Jawaar akkana jiru tarre Jawaar osoo akkana jiru yoo Jawaar tarre wanni Oromoo jennee Oromoon addunyaarra jiraatin jiru ila ufumaa wal fixuudhaaf deemti amma booda dhumatte dhugaas hin jedha. Osoo akkana jirtu hayyoota kan dhabdeemo. Osoo akkana jirtu hayyoota kan dhabdeemo wanni Oromoo jedhamu illee jiraatu dhugaas itti maati. Osoo ijaan argitumo seenan Hayilee Fidaa osoo nuti ijaan jiru osoo jirru osoo garuu nurra dalagameemo yaa Oromoo. Seenan Liji Iyyaasu dabalameemo. Abiyyiin mootonni amma duraallee jechuudha. Hayyoota Oromoo gootota Oromoo nyaatati taran yeroo dhabaman akkitti hayyoota Oromoo gootota Oromoo dhabamsiisaniiti badan. Kanuma wanni jiru. Bodam buin, anak musik nama. Bodam imbota, boda imbota. Lafa imai lafa ngutin boda. Ijen sa lafa ngutin. Yo mucam me Oromo. Wallahi billahi. Yo oso Oromon ammari bekun. Oso mucam kuwata oso hidam ton Oromo watani. Yos kaniti arta kana jalu kafaluf deman. Yos kaniti arta kana jalu kafaluf deman. Amma dafatika amma yeron amma. Jarri maal jedhan beekani keessa wali ergaa jiran. Jarri warri Amaaraa warri amma bakkasan ijoolleen bakkasan bu'an jechuudha. Abbaluwa mitsaruun suru basos kanus jedhan beektaa. Guyyaa sadi keessatti waan dalaydan dalagaa jechaati jiran jechuudha. Ijoollee bakkasan buusaniin. Guyyaa sadi keessatti waan dalaydan dalagaa jechaani jiran. Ijoollee saniin. Warra amma bakkasan buusan jechuudha. Guyyaa sadi keessatti wali ergaa jiran. Guyyaa sadi keessatti waan dalaydan dalagaa jechaani jiran. Ijoollee Oromoo eedota warra qaalitti ta'an warra daninnati warra itti gaafatamu hunda achirraa kaasan kaleessa asirii jechuudha. Opiniyoon warri paartiin bilisiginnaa kaleessa wanarra oole walgahii cimarra oole kaleessa jechuudha. Osoo Abiyyi gara waraanaa hin deemedhee murteessin dura walgahii guddaa geggeessaa oolan. Walgahii kanallee osoo publik irratti hin bahin jechuudha qubaan qaban ture. Walgahii kana jechuudha. Sana booda ammoo asirii fuudhaniiti ijoollee Oromoo warra qaalitti eegan warra daninnati sammara achi kaasaniiti warra Amaaraa bakka buusan. Sana booda amma mootu wanni jarri keessa walii ergaa jiran guyyaa sadi keessatti waan dalaydan dalagaa nu agarsiisaa jechaa jiran. Waan dalaydan dalagaa guyyaa sadi keessatti. Hayyee Oromoo booda gebbaatee boo fi dhumnati. Jarri hacaaluu bar jarri bar hacaaluu dhaadattee nyaatti bar. Hacee kiyya dhaadattee nyaatti bar. Dhaadattee nyaatti bar hacee. Dhaadattee dubbattee nyaatte har'allee dubbiin jarri keessa walii ergaa jiran kanuma warra akki bakka san bu'een keessa walii erganii guyyaa sadi keessatti waan dalaydan dalagaa jechaani jirti. Hayyee kana qalbii maltu taa'ee silaala. Kana qalbii maltu taa'ee silaala. Kana qalbii maltu taa'ee silaala. Qalbii tamiin galtee raftayyee kan dhagayaati. Qalbii kamtu galee si rafa. Mee yaadi guyyaa sadi keessa waan dalaydan dalagaa maal jechuudha. Yaa Oromoo hin salphannee jiraa duune hacee jedhe warra du'e obbaafate jedhe nu ka jiru malee warra du'e warri du'e nuyi malee warri jiru obbaafate jedhe nu ka jiraa duuni malee osoo teennee laallu har'a Jawaarin jechuudha dhabuudhaaf deemta kunuun
dhugaasitti ma guyyaa sadii keessa waan dalagaa jaalan diinummaan hagana gahe maali jawaariin hidhadhiisanii waraana deemu jechuun tokkoffaa maali waraana deema jechuudha yoo fedhinni mana keessatti ilaalu kotu jawaariin hidhee eedota warra qaalitti eegan warra oromoo achi kaasee warra amaaratiin bakka buusee waraana deema jechuun kuni maal jechuudha ya amma yaa oromoo kadhumaa walitti dhaamanna jawaar amma booda jechuudha dhugaasin jedha warri biyya keessa ta'inillee akka duran carraa deddeebitanii laaluu argachuudhaaf hin ulfaata jawaarin achi deebitanii argachuun keessan hin ulfaata dhugaasin jedha kan ammootu waan booda nadaamufne seenaaf nakaadha viidiyoo tanallee seenaaf kaadha yoo amma kaatan malee jechuudha yoo amma kaatan salphinarraan oolchitan yoo amma kaatan salphinarraan oolchitan sa'aatii ammaa kana oromoon bakka jiru yoo ka'e salphinarraan oolchan yookaan ammootu salphannee jirra yookaan salphanneeti jirra osoo jirru jiraa salphannee jiraa duunee jirra gaafas oromoo waliin himannu gaafas oromoo waliin himannu oromoo fi hin jennu gaafa jawaar gaafa akkana osoo jenna jawaar hin dhabne wallahi isii dhugaadha isiidha oromoodha diinni kiyyayyuu gaafas oromoodha diinni kiyyallee gaafas oromoodha diinni kiyya guddaan gaafas bakka feetii jiraadhu oromoodha diinni kiyya guddaan gaafas jechuudha oromoodha diin ajjeesuudha oromoo ajjeesuudha waa gaafsan dhugaasitti maatii osoo har'a jawaar akkanatti taa'u osoo nuti akkanatti har'a jawaar fudhatame jechuun abbaa fedhe illee haa ta'u nama odeeffannoo kana yeroo kana jechuudha dubbiin kun dubbii qabatamaati dubbii sobaati miti warra argitee amanamoo ta'an qaama amanamaa irra dubbiin kan finnee dhufne jechuudha qaama amanamaa irra finnee dhufne dubbii kana jechuudha baazawee isin burjaajessuun barbaannu ummata keenya burjaajessuun barbaannu ummata keenya amma durallee dubbii sobaatiin akka isaan hin burjaajofne dubbii sobaa irraa eegatii turre ummata keenya irraa jechuudha ummanni keenya akka hin sobamne amma gaafa dubbiin dhugaa dhufte dubbiin kokkeen dhugalteerti amma dubbiin kokkeen dhugalteerti dubbiin dubbii lubbuuti dubbiin dubbii jawaar lubbuun jiraachuu fi hayyoonni jenna lubbuun jiraachuu dhabuuti kana yaala sarii beeki hin dubbadha dubbiin dubbii hayyoonni keenya lubbuun jiraachuu fi lubbuun jiraachuu dhabuuti dhageettemi fayyaa qaba amma fayyaa qaba ana fayyaa qabu na argitan amma asirra bahee yeroo isin bira dhufu fayyaa qaba ana fayyaa qabu na argitan amma dhugaa isin jedha ya sa'aatii ammaarraa waa'ee abiyyi waraana taree dhiisati abiyyi waraana taruu jechuun isaa jawaariin ajjeesaa jedhee biyya bahu isaati warri ammallee irra deebi'ee isinitti hima warri hangoo waa hogganuu waa ajajuu qaban finfinnee keessatti amaara abbaan barbaadde gad bahee dubbadhu kana jechuudha namni kanarra nama mormu hin jira namni yeroo kana jechuudha daninnatii ta'ee jechuudha waa hundaa olii gad oofu ajaja abiyyiin alatti jechuudha akka barbaadanii biyya akka fedhan godhan warra amaarati so kanaaf eegdota warra qaalitti eegan ijoollee oromoo achirraa kaasaniiti kaleessa asirii warra amaaraa bakka buusan asiin dura isinitti himee jira qaamni eenyummaan isaan beekamne naannawa san deemaa ture amma dura jechuudha halkan achiitti wal gaha guyyaa achii bada qaamni sun amma mootu adda bahee jira saamu'eel baqqalaa maxxansee irra deebiin isinitti hima qaamni sun warra amaarati sunillee adda baheetii jira so amma dhugaan sitti hima warri biyya keessa jirtullee amma booda carraanati jawaarii wal arguu qabdu finish dhugaan sitti hima finish hin qab yoo amma baateen falmatin jawaarii wal arguun kee Allahu aalam wallahi wa billahi rabbii tokkicha beeka Allahu aalam yoo amma baatee falmachuu baatte yoo amma baatee oromoo yoo amma baatee aarsaa barbaachisu kafaluu baatte dhumatti hin salphanne saba gana bal'aa kana keessa jechuudha sabna gana goguun tuffatame yeroo kanatti hayyuu isaa jechuudha akka argan lubbuu isaa jechuudha silaa lubbuun isaa ka turtu taateyyuu lubbuu mucaa kanatti akkanatti taphachuu jechuun salphina guddaadha lubbuu jawaaritti akkanatti eeydota arganitti jijjiiranii mucaan kun qalbii maaliin rafee bula eenyutu achi jiraaf qalbii maaliin rafee bulu mucaan kun lubbuu mucaa kanatti taphachuu jechuudha silaa ajjeesuu baataniyyuu
mucaa kana eeyitoota arga warra Amaaraa achitti ramadanii halkan achiin irra oofaa doorsisaa buluun kun sirriitti jechuudha. Mucaan kun mee maal abdee jechisiista maal abdee mucaan kun kaleessa rabbii fi saba kiyya abdadhee galee biyyatti hagammaa rabbiin inni abdate waliin ture. Rabbiin Jawaar abdate hanga ammatti waliin ture. Meetu sabni inni abdate sunoo meetu ka sabni Jawaar abdate sun meetu lubbuun rabbii jedhaati. Lubbuun hudduun hin baatu takki jira lubbuun jalaan hin baatu lubbuun jala hin baatu lubbuun gaafa rabbi baasi malee hin baatu teemi gebba hiitiin falmadhu dhugaa siin jedha. Lubbuu Jawaar caala jechuudha. Lubbuu teenya caala jechuudha. Lubbuu warra hiriira bahuu caala lubbuu nuu bahee falmatu caala lubbuu Jawaartu irra haala yaaddeessaa keessa jira. Harka diinaa keessa jirti. Jawaar yoo waa ta'e Oromoo namni meeqa akka waa ta'u aarsaa gam akka kafallu kana beekuu qabda. Kana beekuu qabda. Kana bareechitee beeku. Aarsaa gam akka nu gaafatu kana beekuu qabda. Irra deebi'een sitti hima warra amma dhufeelleef. Seenaa Iyyaasuu seenaa Hayilee Fidaattuu dabalamuudhaaf deemaa akkuma mootonni duraanii hayyoota Oromoo nyaata bahan har'allee Abiy Jawaar nyaachuudhaaf duula deema jechuudhaan waraana deema jechuudhaan biyya gadhiisee jira. Kaleessa asirratti erga walgahii geggeessaniin booda warroota daniinnatii warroota qaallittii eegan eeyidoota jajjaboo achirraa kaasanii warra Amaaratiin bakka buusanii jiru. Lubbuun Jawaar faa haala yaaddeessaa keessatti kanaafuu uummanni Oromoo ka'ee falmatuudhaan amma yeroo kana jechuudha. Shawa kai Arsii kai Wallagga kai Baale kai Ilu kai Jimma kai Gollo kai Borana kai Gujii kai Gundi kai wal kai warri naannoo Finfinnee irratti keessattuu kaa lubbuun jalaan hin baatu lubbuu hayyicha kanaa olja osoo walitti iyyuu akkana lubbuun kun mucaa kanaan badinii lakkii hin gaabbitanii lakkii hin gaabbitanii Oromoo kai siin jedhe kai lubbuu hayyoota naa wali si caalu hin jiru kai hin salphattaa warri biyya keessa sagaleen qaban warri biyya keessa ol bahanii dubbachuu hin danda'an warri biyya keessa ol bahanii dubbachuu miti yoo jarri deemanii Jawaar gaafatan hin doorsisaman maaliif gaafatti jedhaniin warri biyya keessa akkasitti jechuudha. Sagalee jaraatiin jara keessa hin dubbanna oduu sobaatii oduu dhugaa adda baafanneetii isinitti himaa jirra. Oromoo jechuun dhugaa sin jedha. Wallahi Oromoo jechuun mee maalummaa Oromoo asirra laalla. Maalummaa Oromoo amma laallayyuu. Oromoo maal akka ta'e amma laalla. Asirratti adda baana Oromoo. Oromoo asirratti adda baana. Oromoo asirratti adda baana. Dhugumatti yoo nuti Oromoodha taate maqaan keenya Oromoodha. Maqaan saba keenya Oromoo ta'e asirratti wallaalla. Asirra wallaalla. So odeeffannoo jiru jechuudha. Odeeffannoo biraatiin walitti deebinaa. Odeeffannoo waan jiru jechuudha. Madda amanamoorraa odeeffannoo qabannee isin dhufna. So waan jiru maraa wal quba qabaannaa wal biraan gahaa warra biyyaa biraan gahaa gruppii garaagaraa irra sheer godhaa waan kana jechuudha. Madda amanamoorraa dubbii dhibbatti qabatamaa. So lubbuu hayyoota kennaa haa oolu warri jettan sheer godhaati wal biraan gahaa tokkoon keessan jechuudha. Dubbii lubbuuti dubbii qoosati miti waan jiru maraa wal biraan kennaa odeeffannoo jiru jechuudha. Odeeffannoo qulqulluu wal biraan kennaa odeeffannoo somni keessa hin jirre rabbiin argitee warroota akkanatti ifaatanii odeeffannoo nugaan kanallee rabbiin argitee umrii jaraa nu haa dheeressu rabbiin umrii jaraa nu haa kaa'u. So
والقبا قبا نسنجدا فيانا تا ور بيا كيسا ساعتي امرا كاتي فالمدا هيوتني دا نوباسا ساعتي امرا كا فالمدا هيوتني دا نوباسا كان نسنجدا دوغا سنجدا متانكي فيان نكمو اسو اسن دران جراف مالي يچودا متانكي سيرين نجر دوغا سنجداتي بودا بورا اما فالمچو ويا وان جدوف كناف دبي قبدي سني دوفه كاتي فالمدا نغاتا تا امبوتو وديفنو صوبا warri lubbu rabbarka jirta warri waan kana odeystan dhaabanura lubbu rabbarka jirti warri yetta lubbuun jo rabbarka jirta warri yettan dhaabanura rabbi jedha kararan ciisani rabbi yoo tattaafate waan marasi godhu danda sitti maati rabbi naga malubbu isaanu neege jira amma mootu angeesi agarsiise mandeesi nasi agagbe man si kabu eida mootummaan achi ka'e achi deeme abiyyu waraana taree jira achirra warroota dannati warroota amanama achitti amanamoota anachirra kaaseera warra oromoo warra maara bakka buuseera warra maara mootu miseejii keessan guyyaa sadii keessatti waan dalagaa nu garsiisa waliin jedhaati jiran himitsaruun siru basos qanutti wajjin jechaa jiran jechuudha so kana hunda jechuudha ammallee asiin dura jechuudha waraanni naannoo san deemuu ifa sinii goonetii jirra waraanni jechuudha halkan naannoo san deemuu ifa sinii goonetii jirra kana caala wanni sin eeydan tokko jiru wanni yoo reeffa Jawaar yoo taate malee reeffa hayyoota oromoo yoo taate malee yoo maqaa jaraatiin daldalachuu eega jari waa ta'an maqaa jaraatiin daldalachuu YouTube dalagachuu waan biraa yoo taate malee qarqaarsa mallaqa sassabachuu yoo taate malee maqaa jaraatiin amma booda wanni nu eeynu tokko jiru namni amma ka'een falmanne namni amma ol bahee waa'ee yoo kanaan dubbanne amma booda suni nurraa himiti oromoo raa himiti yeroo nu addaan baafte amma booda jechuudha booda ol baanee maqaa hayyoota hin daldalan hin jiru hayyoota qaqqaaliidhaan yoo dubbatti amma bahii dubbadhu yoo kaatee aarsaa kabalte lubbuu kee kenniti amma kee kenni wanni sobaan yoo lubbuu biyya naa caala jennu tokko hin jiru kana sinin jedha so warra afaan oromoo dubbachaa mootu waan alkan albaan hedduu jara jira warra kana illee laalinaati yeroo kun jechuudha koomentii yala jechuudha nama yaada babbada qabu yeroo jara wajjin afaan bantara son taane yeroo hayyoota keenya kana jechuudha warri biyya jiru bahee falmatu warri biyya alaa jiru ammootu ol bahee dubbatu sagalee ummata keenyaa jechuudha warri biyya ol bahee dubbatu hin danda'u bakka maraa ummata keenya akka kakkaasu kaaroo dalagu goona warra isin arrabsu bakka kennina warra olola sobaa ofu bakka kennina dubbiin keenya hujii qofatti haayinu waan dalinu maraa hujii qofatti haayinu lubbuu hayyoota keenyaa haa baraaru lubbuu Jawaar fa'aa haa baraaru ammallee dubbii dhuma waan isinii goolabu Jawaar fa'aa warri biyya keessa jirtan deebitanii jaraa wal arguun isinitti ulfaataa carraa dhibboo qabdan Jawaar fa'aa deebitanii qaallitti isanii deebitanii ilaaluudhaaf carraan isin qabdan dhibboodha dhibbatti carraa dhibboo qabdanii so amma yoo gadi baanee falmachuu baanne tokkummaadhaan jechuudha kana nagaan haa ta'a qabsoon itti fufuu qaba jabaadha nagaatti digaltanii rafina warra biyyaa amma ka'a rabbiin achi nu hawaasa yootiin nagaatti